lubbuudhaan achi keessaa ba'ee seenaa kana barreessa jedhee iyyaanne jedhan obbo Jawaar Mohammed kitaaba tibbana eebbisiisuuf jiran hin gaabbu jedhu irratti. Akkam jirtu hordoftoonni eebbaa broadcasting warreen maatii keenyan ta'in ammoo subscribe gochuun mallattoo bilbilaa tuqaa komentii jalatti yaadaaf qabdannuuf kaa share gochuudhaan hiriyoota keessan bukkee geessisaa oduu wajjin turtii gaarii. Jawaar Mohammed hawaasa Oromoo keessatti sirni barreeffama baratamaa ta'uu dhabuun dogongoroota inni hojjeteef sababa ta'uu hime. Siyaasa Oromoo keessatti namni baay'ee dhageettii argate Jawaar Mohammed tibbana kitaaba hin gaabbu jedhu barreessee hawaasa biraan ga'uuf akka jiru beeksise. Jawaar kitaabni isaa kun fuula 500 kan qabu ta'uu isaa miidiyaaleef himeera. Kitaaba isaa kanas Keeniyaatti akka eebbisiisuuf jiru beeksise. Qabsoo dargaggoota Oromoon geggeeffamaa ture fincila Oromiyaa keessaa fi hiriira nagaa waggoota 6 dura wayyaanee aangoorraa darbatee miidiyaan beeksisuu keessatti ga'eesaa baataa kan ture Jawaar kitaaba isaa hin gaabbu jedhu ilaalchisee BBC waliin turtii taasiseera. Kitaaba kana mana hidhaa wayita ture barreessuu dubbate. Kitaabni isaa kun yaadannoo imala jireenyaa kiyyaa fi qabsoo qeerroo Oromoo of keessaa qaba jedhe. Haalota siyaasaa hawaasummaa fi dinagdee ani keessatti guddadhe muuxannoo jireenyaa koo yeroo Singaaporitti barachaa turee fi turtii koo Ameerikaa of keessaa qaba. Qabsootti yeroon seenuu qophii qabsoo nagaa haaraa fi gochaa turre falmaa biyya alaatti gochaa turree fi akkamiin akka gara jijjiiramaatti akka ceene bal'ilaan kan of keessatti qabatedha jechuun ibse. Jawaar qabsoo qeerroo keessatti ga'ee guddaa baachuu isaa hedduun akkuma itti walii galanii dargaggoonni Oromoo qabsicha hoogganaa turan kanneen jaarmiyaa siyaasaan ijaaramanii qabsoo adeemsisaa turan hedduun ammoo gufachuu qabsoo Oromoof akka sababaatti isa dhiyeessu. Dabalataan booda kana kaafaa'otti adabalamu malee dura jaarmiyaa ifatti keessa jiru kan hin qabne Jawaar namoota kaaniin qabsoo jaarmiyaa hin qabne geggeessuu isaa fi fuuldura qabsichaa osoo hin gamaggamin daandii walakkaa irratti bilisoomnee jirra jechuun isaa qiiqa jabaa yeroo hedduu isaaf laatamudha. Qiiqa biraan Jawaar akkasuma nama siyaasaa obbo Baqqalee Garbaaf dhiyaatu biraan dhimma waboo hiikkachiisuu isaaniiti. Dhimmootni kun namoota hedduun qabamee osoo katabamuu argama. Ta'us isaan wayita sanatti nagaa Oromiyaa keessatti akka bu'u qofa hawwanii raawwachuu waan hin oollee fi dogongora uumaa akka jiru hubachuu fi fudhachuu dhiisuu malu. Qabsoo Oromoo keessatti dogongoroota uumamanii fi Jawaar Mohammed sirna barreeffamaa dhabuu akka sababaatti caqase. Otuu waan qabsaa'ota darban irraa ga'e dubbisee jiraadhe dogongora hin uumuun ture jechuudhaan BBC'tti himeera. Kanas osoo waan baarootumsaa jaarraa abbaa gadaa keessa darban kitaabaan barreessanii jiraatanii ani immoo isa argadhe yeroon yuunivarsiitii seenuu yookiin isa duraa dubbisee jiraadhe dogongorootaan hojjedhe tokko tokko akkan hin hojjenne na gargaara ture. Karaa hedduu dheeraa tokko na gabaabsa ture jechuun jira. Anis amma dhaloonni na booda dhufusi waan ani keessa darbe dubbisee akka dhuunfaattis hawaasa isaafis akka waa buusu yaadeen barreesse jechuun dhimma kitaaba isaa ibsee jira. Hin gaabbu Jawaar Mohammed. Seenaan hin barraa'in hin haqamaa yookaan ni irraanfatamaa beektaa waan uummanni keenya keessa darbee waan xiqqoo miti. Waan xiqqoonis hin hojjetamne rakkoo xiqqoo keessas hin dabarre. Seenaan qondaalota keenyaa seenaan abbootii keenyaa mataa mataadhaan osoo barraa'ee waan irraa barannu qabna. Dogongora isaan hojjetan ammoo nuyi akka irra hin deebineef nu gargaara ture. Isaan barreessuu dhabuu isaaniitii fi natti dhaga'ama ture. Yeroo qabsoo qeerroo sana seenaa Hayilee Fidaa barreessaan ture. Hayileen Fidaa nama baay'ee barreessaa turedha. Tarii jechoota siyaasaa har'a Itoophiyaa keessatti har'a fayyadamaa jirru isatu uume. Yaadannoo jireenyaa isaa irraa kaasee namoota inni waliin barreessaa ture namni tokko naaf kennee isa irratti barreessaan ture. Hanga ammaa hin xumurre gara fuulduraa yoon yeroo argadhe nan xumura. Namni baay'een maqaa Hayilee Fidaa beeka malee waan hedduu inni keessa darbee hin beeku. Qe'ee isaa Wallaggaa Arjoorraa kaasee akkaataatti ilaalchi isaa akkas guddate hanga Jarmanii fi Faransaayitti waan keessa darbee osoo barreessee jiraate waan hedduu irraa baranna turre jedha Jawaar Mohammed.